Akkuma argitan minxaafii 3-4 maashaallah fatichaan baay'ee tokko maachii kan ta'e jechuudha. Minxaafiin kun garaan isaa meetira 3, dheerinni isaa meetira 4, 3-4. Kunoo isaa andeenya jechuudha. Made in Turkiyaa irratti barreeffamee jira asiisa irratti. Kana fakkaataa minxaafiin. Afatammoo fi kan isinitti agarsiisu ta'a. Viidiyoo kana hanga xumuraa tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyummaa. Alhamdulillah nagaa fayyaa kootii sinillee bakka jirtanitti rabbii nagaa fayyaa sin haa taasisu. Akkuma argitan kun afaatni silaa haala kanaan afamee jira. Boondidittis carqiin uffisame. Obboleettiin kiyya kun asiini girgiddaa itti ta'e haaluma sanaan firaashii lama naan fudhatu jechuudha. Bakki kun firaashii lama saafii naan fudhatu asiin akkas ta'ee kanaaf akkasii kun maashaallah kana fakkaata. Afatnis boondidii asiin hin hafne yoo tiraasii uffiseen ergu gatii ta'ennaan tiraasii majaa qofan itti galchee isayyuu ittiin baasaa jechuudha. Tiraasii dhuma samanaa ja'an itti galche kansi tiraasii 15 firaashii boondidii 5 kana obboleettii kiyya kun jechuudha. Minxaafii ammaa kana kan 2-4 kana firaashii 3 kunoo carqiitti uffiseera. 2 immoo as jira. Kunoo kabarii uffatee jira. Carqiisichitti uffisna. Carqiin isaa kunooti. Carqiin firaashii kan tiraasii sinni kan kunooti jechuudha. Kana dadachaasnee wal keessa keenya. Kan ammoo firaashii itti uffisna. Maaliif itti uffisna yoo jettanii nama rakkisuu danda'a jechuudha. Namni yoo isa firaashii akkas firaashii ispoonjii hin salphatu boondidii kanatti galchuun jechuudha. Keessatti wallahi kabarii kana yeroo itti galchanu harka nama luqqisa jechuudha. Harka nama shuushessee nama luqqisa kun baay'ee xabbaba gatii ta'ennaan baay'ee rakkisaadha. Kana ittiin baasinaa jechuudha. Maatii keessanittis himaa kun ittiin baafamu. Itti galchuun sa'aa dhalaa harkaa quncaanii maal jennee itti galchinanu yeroo tokkichatti galchama. Amma garuu itti baasanii miicuun hin ta'u. Akkuma fakkeenyaaf firaashii ispoonjii ala bakkeedhaa bittanu carqii qabamete inni carqichi ittiin ba'uusaa akkuma sana kun egaala. Silaa isaatu boondidii qullaa faabrikaa irraa dhufa jechuudha. Meelaa qullaa kanatti dhufa achiin kabarii haala kanaan itti isinii uffisa jechuudha. Akkasii namoonni egaa gatiidhaa jettanii firaashii kana dhiistanuu gatii isaa ammaa kana ilaaluu hin qabdanuu. Amma firaashii ispoonjiinis baay'ee waddadde siidhumtii yeroo muraasa keessa haphattu sun jechuudha. Firaashii boondidii kana garuu kan yeroo dheeraatti fayyadamtanuu kan hamma taa'uun jiru nama wajjin taa'u jechuudha. Firaashiin kun baay'ee tokko bareedaa cimaa bareedaa isaati. Akkasii meeshaa biraallee qabdi obboleettiin kiyyaa. Obboleettiin kiyya kun garuu takkaaya qofa ajajattee beebiin carqiin takkaaya irraa baha gatii ta'ennaan itti hojjetame yaa'ugaa inshaallah fudhattee dheetan abdii qabaa. Beebii kanallee maaliif fakkeenyaaf yoo sufraa meetira 2 kana ajajattanii qircaatii yookiin sufraa siinii biraa hafuu hin qabu dirqama jechuudha. Maaliif bal'inni carqii kanaa meetira 1 walakkaadha. Meetira 1 fi saantii 40 saantii 50 kanaaf garaan sufraa immoo meetira 1 dheerinni isaa meetira 2 carqiin garaarraa ba'u suni kisaaraadha jechuudha. Sufraa siinii yookiin qircaatii kanatti ittiin hojjetama. Wal biraa hafuu hin qabu. Akkuma sana takkaayaan illee beebiin biraa hafuu hin qabu jechuudha. Kisaaraadha. Kanaaf inshaallah obboleettiin kiyya kun fudhatti jedheetanii yaada beebii kana. Akkasii karaa aggaaroodhaa wayii bicuu siqa meeshaan kun kan inni deemu meeshaa biraallee qabdi. Kun akkuma argitan firaashicha laa cimina saalaa yeroo irra deemamu laa waa tokko waliin jedhu gadi hin jedhu argitanii. Cimina saalaa maashaallah hundi isaayyuu akkana jechuudha. Laasa kana immoo kun immoo ispoonjii taayigarii Jimmaa keessaa tokkoffaa jedhamu. Garuu kun garaa isaatu 7 saantimiidha. Inni sun immoo silsaadha. Meedaan maal achirra isaa argitanii boondidii ispoonjii immoo laattanii kanadhaa kunoo. Kana kaalaa garaagarummaan boondidiif ispoonjii
kanaafan kana yeroo hunda isinitti faarsaa jechuudha. Anaan ispoonjiinis boondidiinis gurgurtaadha lachuu yeroo qodaa gaarii yoo bitattan jechuudhumaafan haala kana yeroo hunda isin wal biratti qabee isin agarsiisa. Kun akkuma argitan obboleettiin kiyyaa waa biraallee qabdi. Distii guddaa as biratti duqeetii waan argee qabdi. Afata balleessaa afaan ol fiduu dhiise duqeetii jechuudha. Furno duqeetii fi daakuu xaafii. Annaa akkasii kun isaanii giloobaalii shanansaa. Isaaniin kun isaanii giloobaalii jedhama. Dirree hedduun keessan hin beektu. Illu qabu bareedaadha. As biratti qabattuu isaa keessoo jira jechuudha. Keessaan babbaasee ittiin goone. Maaliif wal keessatti hin deddeebisa gatii ta'ennaan. Distii isa guddaa isa jala jira qabattoonsaa. Innaa isaanii giloobaaliin kun tadarraabii shanansaa bicaa fadiidhaan jira. Birrii 8,500 yeroo hammaa kana. As biratti asiira maangoo fi burtukaana. Maangoo fanaanasii. Maangoo fi burtukaana qabdi. Nas biratti distii lakkoofsa 44 birrii 15,000 bitamee lakkoofsa 44 jechuudha. Nas biratti misira biyya keenya peestaaliin dhowwameera kunoo keeshaa haala kanaan akkasitti akka zambiilii godhamee jechuudha. Qayyamee isinitti agarsiisa. Kunoo keeshaa haala kanaan fayyadamuudha. Wanti gurguddaan illee asitti hin baatamayyuu waan akka bicuu waan akka suuqiidhaa mazzanamu maalitti akka mazzanamu hin beeknu wallaahi. Ammaaf isuma jiruuf fayyadamamaara. Garuu faabrikaan qaata hojiin faabrikaadhaa dhowwame hojiini. Isii kana birrii 50 bittala. Birrii 50 bittee waan barbaadde asitti guurratta. Wanta bibbicuu gaa waan akka kiiloo mazzanamu maal jedhama ijoollee carqii hodhachuudha akkamii Allah alam rabbuma. Akkasii kana fakkaata viidiyoon keenya. Laayikii godhaa. Namoonni meeshaa ajajachuu barbaadan ajajadhaan isiniin jedha.